daawolaa uffatanii warra deebi'an irra keessaan kiristaanota fakkaatu. Keessi garaa isaanii garuu Waaqayyoon kan hin beekne. Keessi garaa isaanii bineensicha wajjin kan walii galu, seexana wajjin kan walii galu. Isaan kun namoota akkamiiti kan jedhanii amaloota isaanii gabaabaatti ilaalleerra. Har'a immoo kiristaanota dhugaa ilaalla. Kiristaanonni dhugaa maal fakkaatu? Kiristaanonni dhugaa isaanis ijaan beekamu, irra keessaa miti keessa isaaniitiinis isuma irra isaanii fakkaatu, burree miti. Namummaan isaanii inni keessaas kiristaana, namummaan isaanii irra keessaas kiristaana. Namni namummaa lama qabu. Namummaa keessaa fi namummaa alaa jedhama. Namummaan keessaa as Waaqayyoon fakkaatu, namummaa isarra keessaatiinis immoo Waaqayyooma fakkaatu. Isas dittimaa kan ammoo Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraa akkas jedha nan dubbisa. Iddoo ji'a hafuuraa immoo jaalalaa, gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadhas of dhowwuudhas. Egaa seerri isa kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwa isaa, fedha isaa fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti dhaqxuu, walitti inaaftuu ta'uu hin dhiifnaa. Haidha. Iddoo kanatti ija hafuuraa immoo nutti ija nama fayyee, ija nama Kiristoos duukaa bu'uu isaan kanadha. Warra duukaatti dubbise. Waaqa duukaa gaafa bu'anii yaada foon isaanii fannisaniitu, rarraasaniitu duukaa bu'u. Warra kan Kiristoos ta'an hawwaasa yaada isaa fannisaniiru. Fannistee duukaa buuta beektaa. Onneen koo akka biraadha si jedhu kana hunduma isaa fannifteetu gooftaa duukaa buuta. Suusinatti ta'e ijoollemaa kooti kaasee hin bare si jettu fanniftee duukaa buuta. Kaleessa amma dhiiga tuftutti onnee qabdannaa ta'e isa fannifteetu gooftaa duukaa buuta. Utuu gooftaatti hin deebi'in dura suusii qabda, suusii garaa qabda ta'e isa fannifteetu gooftaa duukaa buuta. Yaada foonii hawwasa fannifte jechuun hin rafifte jechuun miti. Hin fannifte, girgiddaatti fannifte, fannifamee ta'a. Badheera guyyaa kaleessa. Namni yaada isa keessa jiru, isa keessa wanti maddu Waaqayyootu keessa kaa'e isin jedheera. Seexana miti. Fakkeenyaaf dhiirri dubartii tokko akka kajeelu yookaan immoo dubartiin dhiira tokko akka isheen kajeeltu kan keessa kaa'e Waaqadha. Isa Waaqni keessa kaa'e kana balleessuu irratti ka'uu hin dandeessu. Isa Waaqayyoo dhaabee mormi ta'u akkas maal goota? Karaa dalgaa akka ittiin fayyadamne, karaa cubbuu akka ittiin fayyadamne, karaa itti obboleettii kee obboleessa kee miitu kan ittiin fayyadamne gooteetu maal goota? Rarraaftee duukaa. Bara kana namoonni baay'eetu rarraasanii fuudhanii duukaa deemu. Ilaa waan tokkoon sitti hima. Waaqayyoo wajjiniin gaafa deemtu isaan kana rarraafteetu Waaqayyoo duukaa buuta. Amma namoota as keessa jirru hundumti keenya baay'een keenya lubbuun haaraa baay'een hin jiru. Kaan keenyatti ilaallee kaan keenya waa'ee hafuuraa namootatti guddannedha. Namoonni lubbuu haaraas waan tokko isinitti hima warra itti guddanne isin ta'e. Irbaata gooftaa fudhannee mana Waaqayyoo keessatti cuuphamnee ga'ee tajaajilaa madarakii irra argannee ammayyuu wanti nurraa hin fannifamiin jirannaa ta'e dadhabina keessan immoo namni irra kan keessan biyyaan ani keessa jirtu na dadhabsiise warri jettan tajaajilaa na jabeessuu dhabe yoo jettan nama natti immoo dubbatu dhabe yoo jettan goomtaniitu isinii warra kaan barsiisan malee warra jajjabin jabaadhuun isin barbaachisu miti isin. Warri immoo lubbuu haaraa taatanis keessa jirtan dhiyootti gooftaa amantan barumsa fayyinaa barachaa jirtan gara fuulduraatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanuuf jirtan yaada fooniif hawwasaa hin fanniftan taanaan hin cuubamina. Irbaata gooftaas waldaa lafarraa yoo argattan achi keessatti hin fudhatina. Calluma jedhaa ta'a. Jijjiiramtaan dhuftanii jijjiirama fiddan taanaan. Ilaamoo lubbuu haaraa waan isinitti himu. Warra amanan warra tajaajilan ilaaltu taanaan hin baddu. Yesuus akkas miti. Kacarraa maatii musliimaa keessaa maatii ortodoksii keessaa gooftaa amantas keessa kan jirtu. Namoota yaada foon isaanii otoo rarraasin Waaqa duukaa deeman. Cubbuu baataa, cubbuu hojjechaa, waliin dhahaa, cabarbaraa, sobaa, liqeeffatanii kaadaa, dhuganii macha'aa, ejjaa, maqaa jalalaatti nama goyoomsaa isaan kana ilaalaa deemtu yoo ta'e gooftaan argitan Iyesuus akkas miti isaaniin ilaalidha. Iyesuus jaalala. Iyesuus namaaf ho'a. Iyesuus gaariidha. Iyesuus nama oosha. Iyesuus nama baata. Iyesuus nama guddisa. Iyesuus faayidaa barbaacha namatti siqu. Iyesuus hin goyoomsu. Iyesuus hin ilaalaa. Nurratti yoo Iyesuus hin ilaaluu dadhabdan, tajaajiloota bara kanarratti yoo Iyesuus hin arguu dadhabdan,
warra afaan haaraa dubbatan irratti Yesuusin arguu yoo dadhabdan Yesuus Kiristoos darbaa ilaalaa hin gufatinaa kanaatan akka carraa kiristaanaa harkatti gufachuu dandeessa. Agalgaa'ii Kiristoos waamee irratti gufachuu dandeessa. Maqaa agalgaa'iitiin miidhamuu dandeessa. Bifa gaa'ilaa miidhamuu dandeessa. Guyyoofamuu dandeessa. Waan namarraan eegin waan nama hafuuraarraa hin eegin dhaga'uu dandeessa. Ala teessee warra pheenxee jettee edda warra pheenxee gidduu dhufte waan namaa waan gurguddaa gurri kee dhaga'eera innaa ta'e kanaan waaqatti gufattee jireenya dadhabbiidhaan jirta innaa ta'e gooftaa dhiisuudhaaf kaayeffataa jirta innaa ta'e hin gowwameen Yesuus akkas miti. Namichatti fayyadamee seexanni mana isaa keessaa si baasuufidha. Nama Yesuus Kiristoositti mul'isu yoo dhabdeyyuu nama Kiristoos Yesuusitti agarsiisu innaa dhabdeyyuu bineensa ta'ee si nyaate yoo ta'eyyuu maal garaagarummaa qaba? Edgan kaleessa isa kaleessaaf warra sanaaf warri kun garaagarummaa hin qaban. Kaleessa innaan bakkee jiru isaan warra gaarii natti fakkaatu ture. Warra waan namaa fudhatan natti fakkaatu ture. Warra nama goyyoomsan warra nama irratti ejjan natti fakkaatu ture. Garuu isaan gidduu erga dhufe garuu iddoon oolu iddoon ture caalaa isaan irra jira cubbuun jettee kanaan gufattee kan jirtu. Yesuus harkas miti darbii deeme. Yesuus tajaajilaa bara si'anaa kana miti. Yesuus faarfattuu bara si'anaa kana miti. Yesuus Kiristoos gaariidha. Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Yesuus Kiristoos namaa qofa. Nama wajjin taa'ee gaddaa. Yesuus Kiristoos akka namaa namarratti hin ejjuun. Yesuus Kiristoos qarshii namarraa hin fudhatu. Sabbata namarraa hin fudhatu Yesuus. Dhadhaa isaatiin gaarii dubbataa garaa isaatiin hamaa namatti yaadu Yesuus. Kanaaf Yesuus Kiristoos addadha. Isa darbaa jaalladhaa obboloota koo. Namoonni baay'een gufachiisaniiru. Warri foon isaanii otoo hin fannisanii tajaajilaa ta'an warra foon isaanii fannisanii oliin gadi maqaa kiristinnaa deeman wangeela kan dukkanatti godhaniiru. Magaalaa keessa namni akka fayyee kan godhe isaanidha. Wangeela labsuu barbaannee astamaariin baay'ee dargaggeessi baay'een kuma kaleessa guyyaa dubbadhe fuudhaa deema. Heerummaa deemti. Fedha isaantu isaanii butaa deema. Fedha foon isaaniitu isaan waaqee isaatu bitaa deema. Boloota qosittan nu warra foon nu bitu warra afurri waaqaa nu bitu dhanu warra qalbii sobaa qalbii biyya lafaa qalbii isa waa'een baafne kan nu bitu miti warra Kiristoos afurri isaa nu bitu dhanu sammuun waa'een baafne warra nu bitu gammachuun irraa warra nu bitu namoonni baay'een gammachuu daqiiqaa 10 jedhanii Kiristoos Yesuusin kaadu gammachuu daqiiqaa 10 dhugaatii yoo dhugan gammachuu halkan tokko ejjee yoo ejjan gammachuu halkan tokko waan namaa yoo fudhatan gammachuu yeroo muraasaa jedhanii gammachuu bara baraa warra dhiisan warra gowwoota warra yaada garaa isaaniitiin goyyoomfaman olii gadi harkifaman garaa of ga'uu barbaadu garuu garaa of ga'an warra akkasii miti nuti warra afurri qulqulluun nu bitudha nuti warra ija keenya harka keenya maannatii keenya afurri qulqulluu bitu. Egaa iji hojii afuuraa jedhee nutti hima. Kiristaanonni dhugaa ija hojii kanaa mul'isu tokkoffaa jaalaladha. Amaloota jaalalaa caamni qulqulluu keenya hin dubbata Qorontos keessatti jaalalli waan namaa buleessa irratti yaadudha. Lafa hamaa hin ijaajju jedha. Jaalalli ni jaalatta buleettii kee irratti hin ejjitu buleessa. Ni jaalatta naatee buleessa kee irratti hin ejjitu. Jaalalli kan ni jaalatta yoo ta'e buleessa kee liqeeffattee hin kan. Hin sobne hin goyoomsitu. Bara kana maqaa jaalalaatiin waan baay'ee ta'a. Jaalatta taanaan huma buleessa keetti wanta siqtu tokko naaf tokko Kiristoos Yesuus jaaladhu waan si jedhee fi lammaffaa immoo Kiristoos Yesuusin fakkaachuudhaaf jireenya bara baraa dhaaluudhaaf bu'aan kee kanaaf jettee namatti siqta. Faayidaa kam bifas miti faayidaa kamis miti irraa nyaachuufis miti irraa dhuguufis miti ulfina adda ta'e irraa argachuus miti bakka jaaladhu jedhamee waan sitti aboomamee fi kan biraa jireenya bara baraa ittiin argachuudhaaf obboleessa kee obboleettii kee jaaladhu. Utuun hamaa akkamii ta'e dirqama na jaallattu. Maaliif hojjettanii karaan mootummaa waaqayyootti geessu karaa nama jibbituu keessadha. Achi keessa baasa kanaan. Karaan mootummaa waaqayyootti geessu karaa diina kee ta'ee si ari'atu sana kee darba karaan mootummaa waaqayyoo. Karaan mootummaa waaqayyoo nama keessa darba obboleessa. Utuu nama hin beekin waaqan jaalladhaan soba. Utuu nama wajjin hin bo'in. Utuu nama wajjin hin gatiin baasin. Utuu nama ofitti hin qabin. Utuu nama akka mataa keetti ofitti hin qabin. Mootummaa waaqayyoon galaa soba. Faarfannaa faasiteet faarfannaa keessa namni fayyama malee ati mootummaa waaqayyoon galtu. Lallabaa keessa namni mootummaa waaqayyoo gala malee kadhata keessa gaggeessaa keessa raajii keessa namni mootummaa waaqayyoo gala garuu ati hin galtu. Nama baasu jireenya keenya keessatti mootummaa waaqayyootiif beezaa yookaan tawaqa kan nuuf ta'u yoo jiraate jaalala namootaati. Jaalala obbolootaati. Jaalala warra nu jaallatanii warra nu jibbaniiti. Tajaajilli waasiin ta'u. Utuu nama hin jaallatiin maal tajaajiltamu? Nama jibbaa akkamitti nama tajaajiltan?
Waaqayyoon namaaf si kaa'e horiidhaan miti bineensaan miti eenyuun tajaajilta nama jibbite warri nama buufattanii dubbii kaaftanii walga'ii keessa adeemtan walga'ii amantootaa iddoo waaqeffannaa amantootaa keessa leefti ta'atan asii baqatte miti guyyaa gaaf tokko immoo gooftaa Yesuus Kiristoos jalaa hin baqattu namichi walitti si fideetu maal waliin jettan maal waliin gootan jedheetu isuma sitti farada Waaqayyo. Kanaaf yoo deemsa barbaaddellee araara gootee jaalala agarsiiftee deemuu si barbaachisa malee lola kaaftee ribshaa kaaftee arrabsitee arraba isa akka bofa nama hedduu kana hidditee as keessaa hin baasitti fakkaata as keessaa baate jechuun harka Waaqayyoo keessaa baate jechuu miti. Inni ufta guyyaa tokko. Kanaaf namoota nuti hin jaallatin nama yoonaa barbaanne jaalala isaanii uumuudha. Jaalala isaa wajjin qabaannu fattaruudha. Inni kan biraa gammachuudha. Yoo argatanis hin gammadu yoo dhabanis hin gammadu. Yoo argatanis gooftaa waaqessu yoo dhabanis gooftaa waaqessu. Dhabe jedhanii waaqeffannaan dhiisan dhabe jedhanii naan taane jedhanii gara gooftaa eessatti deebitame dhugaan si galee mootummaa waaqaa si galee ifti mootummaa waaqayyoo sirra dhufee boqottee eessa dhaqxan eessa deemtame warra kaanoo hin qammamneef warra kaanoo hin beekneef atoo beekteetta atoo argiteetta eessa dhaqxa rakkina baqattee isa dhaqxa. Bara kana gaafa rakkatan bichaa waldaa kiristaanaa dhufu namoonni tokko tokko isayyuu tajaajilaan akka harkarra kaa'ee kadhatuufidha. Warra kootii namaatiin jiraatan warra uffata namaatiin jiraatan isaan kaan immoo qooda jilbeeffatanii kadhachuun isaarra jiru zayitii 2,000 3,000 5,000 bitaniitu mana keessa kaawwatu. Gaafa mataan bowwootti ka'e gaafa dugda kutaanitti ka'e haadha kun ishee ofitti facaasu. Kanaa achi galgalaaf ganama kadhatan beekan waa'ee kadhataan jiru. Kaan kaartii abbaa birrii 100 guutaniitu tajaajilaatti bilbilu. Isaan akkasiime goosaniin jedha. Maaliif warra akkasitti dhukkubni deddeebi'atu yeroo hundumaa yeroo isaan raajota jijjiiranii kan kadhatan argina. Yeroo hundumaa yeroo siraasootti hiriira qabanii waldaadha gara waldaatti jooran argina. Yoo ammallee fayyan torban tokko booddee mootti deebi'u. Goomin obboleessa koo fayyinni gilba kee gala jira. Hiikamsi miila kee gala jira. Eebbi miila kee gala jira. Namoonni baay'een immoo waldaa kiristaanaa iddoo kadhataan beekan biizii ta'u hojiidhaan sabsabaadhaan karaa garaa garaatiin biizii ta'u gaafa dhaqee hojii isaanii biizinasiin isaanii suuqiin isaanii rakkinni guddaan kisaaraa guddaatti galee immoo waldaa dhufu. Gowwaadhaa Waaqayyo gowwaadha sitti Waaqayyo namaa gowwoomsitaa Waaqayyoon iddoo barbaadde dhaabbattee gaafa sitti tole bichaa gaafa sitti bade bichaa Waaqa kan yaadattu akkasumatti Waaqayyo jireenya akkasiin barbaadu Waaqayyo namoota akkasiis Waaqayyo gargaaruun barbaadu. Buluu tokko Waaqayyo maal kaa'ee fayyina eebba guddaa jilba keenya jala kaa'e. Gaa'ela keenya namoonni tokko tokko immoo waa'ee gaa'ela koo naa kadhadhu jedhu. Waa'ee gaa'ela maasii kana kadhadhati. Kadhattee dammoo maasii naa jedhu namichi. Yoo siin jedhe immoo immoo isatti na gubeessatu maal la godhe. Hin eegin karaa isaa hin jiru waan akkasii. Kadhadhu ofuma keetti gadhadhu fiti. Jilbeenfadhu fiti. Sadi toora naqxee afur toora naqxee kana keessa raajiin nattaa himu jettee akka mana qaallu kan mana waa hima. Kelee isa bifa akkasii isa ijoollummaa isa mataan balaaxaa isa mataan firiizii isa dheeraa isa magaala isa diimaa akkasiin jedhu barbaadda yoo ta'e Waaqayyo qaalluu gochaa isa qaalluu miti Waaqayyo xibixxi Waaqayyo waan akkasii baay'izawwee dhaloonni akkasiidha yeroo baay'ee dhaloota of gammachiisuudhaaf yeroo hundumaa Waaqa duukaa deemanidha Waaqa gammachiisu sun ta'in dhaloonni akkasii immoo bafussuun hin gammadan utuu waati Waaqa gammachiisin hin gammadan of gammachiisuudha faarfannaa mannaa faarfatan namoonni baay'ee of gammachiisuu faarfatu malee Waaqa gammachiisuu miti waan muuziqaan itti tole waan giximii isaatti tole waan namichi madirakii irra figuunsaa sun itti tolee fiidha emotional ta'anii faarfatu. Amiin jedhu malee Waaqa gammachiisuudha amiin miti. Sitti mee waa gammachiisuuf gaafa deemtu beektaa gadda keessattis argachuu keessattis dhabuu keessattis dhiphina keessattis waan dhumaa keessatti Waaqayyoo garaa keessa qulqullummaadhaan karaa hundumaan Waaqayyoo nattaa gammadutti hojjeta. Gaafas Waaqayyoo si gammachiisutti ka'a. Gaa'ela si kennee si gammachiisutti ka'a. Mana si kennee si gammachiisutti ka'a. Hojii si kennee si eebbisee si gammachiisutti ka'a. Daa'ima si kennee si gammachiisutti ka'a. Waan ati barbaaddu kan hundumaa gammachiisee si gammachiisu. Garuu ati nan gammadaa waldaa kiristaanaa si gabbaraa Waaqa. Maal si godha? Si'a tokko Waaqayyoo fannoo qaraaniiroo irratti tola sii du'eera. Lubbuu isaa siif kenneera. Waaqa jireenya bara baraa akka galtuuf karaan dhabamee ture karaan argameera. Tola akkamii si oola kanaa booddee Waaqayyo? Tola akkamii si oola? Buloo tokko jireenya keessan keessatti Waaqayyoo gammachiisuudhaaf egaa gaafa Waaqayyoo gammachiiftan hin boqottu. Gaafa Waaqayyoon gammachiiftan jireenya boqonnaa jiraattu. Gaafa Waaqayyoon gammachiiftan jireenya aara galfii jiraattu. Gaafa Waaqayyoon gammachiiftan jireenya milkaa'ina qabu jiraattu. Waaqayyoon gammachiisuudhaaf jiraadha sun itti badhiisaati. Utuu dhukkubni sitti dararamee jiru Waaqa galateeffadhu. Qulqullummaa godhi hin gungumi.
gammad inni jireenya naa kenneerraa mana dhabde miti mana harki namaan ijaarre waaqayyoon naa ijaaramee jedhiiti dubbadhu jireenya keessatti gammad faarfannaa gammachuu faarfadhu utuu dhukkubsatti deddeebi'u utuu kaansariin si keessa jiru utuu HIV si keessa jiru dhukkubni gurguddaa si keessa jiru dhala argattu jedhanii manni fayyaa keessaa utuu waan baay'eetti dubbatanii jedhiiti waaqayyoon gammachiisati qaama dhukkubsanne gaaf tokko nan uffadhaa qaama dhukkuban qabne gaaf tokko nan uffadhaa ittaa marree du'aan kaanaa'u gaafa du'aa kana qaama haaraa uffannee kana nama taanu jennee fudhatta laa jirra gammachuu keenya ibsuudha sirriidha waaqayyo seexanii yeroo baay'ee waaqayyo si gateera waaqayyo sirrii miti waaqayyo hamaadha waaqayyo jallaadha si jedha sammuu keessatti isa kana hundumaa biloo qofirraa godhiiti waaqayyo jiraataadha biyya lafaa keessaa yoo fira dhabde yoo nama si barbaadu dhabde nama si bilbiluu dhabde iddoo kana girtaa kee namni yoo si gaafachuu dhabde fira dhabe ittiin calqabne ani fira caalu fira hin duune fira hin dolloomne samiirraan qaba ofirratti dubbadhu ku'ummaa yoo sitti dhaga'ame warra gammadanidha warra gaa waldaa seenanii gaa waldaa dhiisan miti warri kiristaanonni dhugaan hin gammadu mootummaa waaqayyoo ilaalanii gammadu mana ilaalanis baay'een gammadani mana ilaalanis baay'een gaddani haala biyya lafarraa geeddaramuu namootaa ilaalanis hin gaddani hin gammadani mootummaa waaqayyoo sadhumaaf darban qabne isa bara baraan keessa boqonnu isa beelli keessa hin jirre isa dhukkubni keessa hin jirre isa namni wal fa'uun keessa hin jirre isa qabna isa yaadachaa gammanna egaa kiristaanonni dhugaan isa kana godha hin gammada yeroo hundumaa gammada yootti tole sin gammada yootti badee sin gammada waan lafarraatiin waaqayyoo isaa hin dorgomsiisu waan lafarraatiin yoo sirriin jedhu ekelee yoo kunoo kanatti jiraatti makiinaa qabdi ekelee akkanatti jiraatti kunoo mana qaba jedhee waaqayyoo isaa waan lafarraa qorqorroodhaan waliin dorgomsiisu waaqayyoo gaariidha waan godhee beeka maaliif akkani makiinaan binne beeka dhuguma immoo hin beeka waaqayyo yeroo hundumaa waaqayyo nu dhabuun barbaadu waan isa nu dhabsiisu immoo waaqa nutti hin kennu waan isarraa nu fageessu hiyyuu qorumsa isarraa nu fageessu nutti gadi dhiisu waaqayyo badhaadhina isarraa nu fageessu nutti gadi dhiisu waaqayyo nu dhabuun barbaadu beeka waaqayyo laphee keenya miizana keenya maal akka baachuu dandeenyu beeka kiristaanonni dhugaan kan biraan nagaa qabu macaafni qulqulluu namni waldaa kiristaanaa geggeessuu danda'u nama maatii isaa wajjin nagaa qabu geggeessuu danda'udha ani immoo akkasan jedhe nama mataa isaa wajjin nagaa qabu namni wangeela dhugaa bahu namni mootummaa waaqayyoo galu waldaas fayyadee jireenya banaa namni galu nama akkamiiti nama mataasaa geggeessu nama mataasaa barumsa sobaa jalaa baasuu danda'u raajii sobaa jalaa baasuu danda'u nama mataasaa immoo bitee nama jaallachuu danda'u nama nagaa ufuma isaa wajjin namoonni baay'een ufuma isaa wajjin nagaa qabu ofitti gaabba ofitti lola namoonni maaliif barakiinaa dhuguu wattan namoonni maaliif qorichaan tuutaa dhuguu wattanii namoota mataa isaanii geggeessuu hin dandeenye waan kaleessa godhanitti gaabbu bakka of geggeessuu hin dandeenye waan kaleessa hojjetanitti gaabbanii gara fidan gaafa dhaban maal godhu kana filatu irra caalaa gaafa mataa keenya geggeessinu maatii kan geggeessinu ollaa kan geggeessinu waldaa kan geggeessinu oddoo hojjennutti maatii keessa jiru kan geggeessinu liidar ta'uu kan dandeenyu gaafa mataa keenya geggeessine mataa keessa geggeessinan macaafa qulqulluu keessaa macaafa lallabaa keessaa akkas jedha namni biyya geggeessuu nama mataa isaa geggeessutu caala namni mataa isaa ta'uu geggeessin biyya geggeessu caala nama ta'uu biyya geggeessin mataa isaa duwwaa haala gaariidhaan geggeessitu caala yoo caala qulqulluu dubbata namni bara kanaa waldaa geggeessa mataa isaa geggeessu matuma isaa gaa'ila qaba matuma isaa geggeessu toof hin geggeessin nama geggeessitu nama ofiisaa nagaa ofiisaatii wajjin nagaa qabutu maatii isaa wajjin nagaa qaba nama maatii isaa wajjin nagaa qabutu hollaa wajjin nagaa qaba nama hollaa wajjin nagaa qabutu biyya wajjin nagaa qaba waldaa wajjin nagaa nuti warra nagaa buusanidha iddoo nuti deemnu hundumnu ribshaa waldaa waaqeffachuu guruppii keessa gurne ribshaa bulaa tokko hojii walitti dhufne ribshaa abbaa faala keenya wajjin ribshaa abbaa manaa keenya wajjin ribshaa maali ibiddeen mana ga'u yaa fiddee ibidda kan ibidduma iddoo natti jiru arrabni kee ibidda yaannati kennitu ibidda akkaataan kee ibidda haraa dhaamsi ibidda kana dhaamsi waaqayyoo akkati jeeqtu akkati qodaa caccabsitu akkati biyya gubdu akkati mana gubdu akkati walitti naqxu si waamne waaqayyo nagaa akka uumtu si waame waaqayyo maatii nagaa dhabe keetti nagaa akka fidu biyya nagaa dhabe keetti nagaa akka fidu waldaa nagaa dhabe keetti nagaa akka fidu lakkoo 26 kottaa walitti naqxu hin taane namoonni baay'ee walitti naqxu hiriyaaf hiriyaa walitti naqu gaa'ilaaf gaa'ila walitti naqu waldaa walitti naqu tajaajilaaf geggeessaa walitti naqu walitti naqxu naa horii yeroo ijoollummaa kooti mucaa baadiyyaa sabin ta'ee fi yeroo horii eegu
horiin tokko walitti naqxee callimatte achi saani tokko yookaan sangaa tokko horiimti luuzii wayii oodhee oo'ee lafa oo'ee lafa moccoree gaafa inni oo'utti ka'u akka wal bukkee jirutti horii wal nyaachuutti ka'a wal tumuutti ka'a inni kaan boowwaatti allayyaatti wal naqee inni kaan wal caccabsa walirraa dhowwine waa gammachiisuuf gaafa deemtu beektaa gadda keessattis arga garaa keessa qulqullumdha warri gaa waldaa seenanii gaa waldaa dhiisan miti warri kiristaanonni dhugaan hin gammadu mootummaa waaqayyoo ilaalanii gammadu mana ilaalanis baay'een gammadani mana ilaalanis baay'een gaddani haala biyya lafarraa geeddaramuu namootaa ilaalanis hin gaddani hin gammadani mootummaa waaqayyoo isa dhumaaf darban qabne isa bara baraan keessa boqonnu isa beelli keessa hin jirre isa dhukkubni keessa hin jirre isa namni wal fa'uun keessa hin jirre isa qabna isa yaadachaa gammanna egaa kiristaanonni dhugaan isa kana godha hin gammada yeroo hundumaa gammada yootti toles hin gammada yootti badees hin gammada waan lafarraatiin waaqayyoo isaa hin dorgomsiisu waan lafarraatiin yoo saniin jedhu ekelee yoo kunoo kanatti jiraatti makiinaa qabdi ekelee akkanatti jiraatti kunoo mana qaba jedhee waaqayyoo isaa waan lafarraa qorqorroodhaan waliin dorgomsiisu waaqayyoo gaariidha waan godhee beeka maaliif akka inni makiinaan binne beeka dhuguma immoo hin beeka waaqayyo yeroo hundumaa waaqayyoo nu dhabuun barbaadu waan isa nu dhabsiisu immoo waaqayyo nutti hin kennu waan isarraa nu fageessu hiyyuu qorumsa isarraa nu fageessu nutti gadi dhiisu waaqayyo badhaadhina isarraa nu fageessu nutti gadi dhiisu waaqayyo nu dhabuun barbaadu beeka waaqayyo laphee keenya miizana keenya maal akka baachuu dandeenyu beeka kiristaanonni dhugaan kan biraan nagaa qabu macaafni qulqulluu namni waldaa kiristaanaa geggeessuu danda'u nama maatii isaa wajjin nagaa qabu geggeessuu danda'udha ani immoo akkasan jedhe nama mataa isaa wajjin nagaa qabu namni wangeela dhugaa qabu namni mootummaa waaqayyoo galu waldaas fayyadee jireenya baranaa namni galu nama akkamiiti nama mataasaa geggeessu nama mataasaa barumsa sobaa jalaa baasuu danda'u raajii sobaa jalaa baasuu danda'u nama mataasaa immoo bitee nama jaallachuu danda'u nama nagaa ufuma isaa wajjin namoonni baay'een ufuma isaa wajjin nagaan qabu ofitti gaabba ofitti lola namoonni maaliif barakiinaa dhuguu wattan namoonni maaliif qorichaan tuutaa dhuguu wattanii namoota mataa isaanii geggeessuu hin dandeenye waan kaleessa godhanitti gaabbu bakka of geggeessuu hin dandeenye waan kaleessa hojjetanitti gaabbanii gara fidan gaafa dhaban maal godhu kana filatu irra caalaa gaafa mataa keenya geggeessinu maatii kan geggeessinu ollaa kan geggeessinu waldaa kan geggeessinu oddoo hojjennutti maatii keessa jiru kan geggeessinu liidar ta'uu kan dandeenyu gaafa mataa keenya geggeessinu mataa keessa geggeessina macaafa qulqulluu keessaa macaafa lallabaa keessaa akkas jedha namni biyya geggeessuudha nama mataa isaa geggeessutu caala namni mataa isaa ta'uun geggeessin biyya geggeessu caala nama ta'u biyya geggeessin mataa isaa duwwaa haala gaariidhaan geggeessitu caala namni bara kanaa waldaa geggeessa mataa isaa geggeessu matuma isaa gaa'ila qaba matuma isaa geggeessu tuuf hin geggeessin nama geggeessitu jaamaa taata beekta kanaaf nagaa qabaachuu qaba ofii keenya wajjin nama ofii isaa nagaa ofii isaatii wajjin nagaa qabutu maatii isaa wajjin nagaa qaba nama maatii isaa wajjin nagaa qabutu hollaa wajjin nagaa qabu nama hollaa wajjin nagaa qabutu biyya wajjin nagaa qabu waldaa wajjin nagaa qabu nagaa nuti warra nagaa buusanidha iddoo nuti deemnu hundumnu ribshaa waldaa waaqeffachuu guruppii keessa gurne ribshaa bulaa tokko hojii walitti dhufne ribshaa abbaa haadha keenya wajjin ribshaa abbaa manaa keenya wajjin ribshaa maali ibiddeen mana ga'u yaa fidde ibidda kan ibidduma iddoo nati jira arrabni kee ibidda yaadnati kennitu ibidda akkaataan kee ibidda haraa dhaamsi ibidda kana dhaamsi waaqayyoo akkati jeeqtu akkati qodaa caccabsitu akkati biyya gubdu akkati mana gubdu akkati walitti naqxu si waamne waaqa nagaa akka uumtu si waamne waaqa maatii nagaa dhabe keetti nagaa akka fiddu biyya nagaa dhabe keetti nagaa akka fiddu waldaa nagaa dhabe keetti nagaa akka fidduuf si waamne waaqa lakkoo 26 kottaa walitti naqxuun taanu namoonni baay'ee walitti naqxu hiriyaaf hiriyaa walitti naqu gaa'ilaaf gaa'ila walitti naqu waldaa walitti naqu tajaajilaaf geggeessaa walitti naqu naa horii tiksaan turanii yeroo ijoollummaa kooti mucaa baadiyyaa sabintee fi yeroo horii eegu horiin tokko walitti naqxi callimatte achi saani tokko yookaan sangaa tokko horiimti luuzii wayii oodhee oo'ee lafa moccoree gaafa inni oo'utti ka'u akka wal bukkee jirutti horii wal nyaachuutti ka'a wal tumuutti ka'a inni kaan boowwaatti allayyaatti wal naqee inni kaan wal caccabsa walirraa dhowwine yoo jenne illee walirraa dhowwaman horii walitti naqxu naa ajaa'iba har'as akkas jirti namni nama walitti naqxu waldaa kiristaanaa diigdee kan deemtu waaqeffannaa dhugaa nama gidduu dhaamsitee kan deemtu walitti naqxu dubbii kana eenyutu dubbate ijoollee ekelee dubbii kun eenyu baraa burqa dubbii sobaa kun ekelee jedhu miti iddoo sana nama abdii wanta akkasii kanaaf nuti warra akkasii miti
erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyine dhuguma amantii dhugaa qabna naate warra nagaa buusan ta'a. Namni gaa'elaa keenya illee nagaa buusuun barbaadu yoo ta'e nuti nagaa buufna. Waldaa keessaa tokko nu gidduudha nagaa buusuun barbaadu nuti nagaa buufna dinnee eekoo inni nagaa buusu. Nagaa buusu isaan akkasii. Kiristaanonni dhugaanni sadaffaan isa kana. Narfaffaan obsa. Amma namoonni baay'een isaanii waanuma tokko obsin jaldeessa sanyii facaasee ganama ka'ee facaasee saati booda bu'uutti ka'e. Maali boojaldu jennaan gogee badee namoonni tokko akka jaldeessa kana har'uma maa ta'uu didee har'uma inni waaqayyoon natti dubbate maa ta'uu didee har'uma isaan akkasii warra gabgaabbaa garaa ofii ga'uu ga'an warra of gammachiisuu fiigan waan ta'eef maa ta'uu dide gaa'elansi kennee maalamuma ta'uu dide sooressa si godha maamuma ta'uu dide tajaajilaan si godha maamuma ta'uu dide hamman ta'u nda'umma warra amantanii waa akkasii barbaachaaf dhuftanii ta'uu dhiisuu danda'a hojjetamtee edda qoramtee booddee madaalli waaqayyo erga dabartee booddee fayyuun kee immoo guyyaa tokkoon hin ta'u fayyuun kee immoo adeemsa gaafata fayyuun kee osin jedhu qulqullummaan adeemsa gaafata fayyuun guyyaa tokko mootummaa qabutti galu garuu qulqullaa'uudhaa fi adeemsa gaafata dubbii waaqayyoo barachuu qabda hafuurri qulqulluun keessa kee galuu qaba hafuura qulqulluu wajjin addaatti wal gochuu qabda mootummaa dukkanaa mootummaa waaqayyoo cufte waan ta'eef mootummaa qulqulluu keessatti walii galuu qabda yaadni kee walii galuu bocamuu qabda yeroo bocamtu kana immoo waan gatamte sitti fakkaata waan dhiifamte sitti fakkaata adeemsa kana keessatti dabarte booddee yaada waaqayyoo walitti gaafa baatu qaxxitaa yaadni fakkeenya waaqayyoo jireenya keessatti dhufuu jalqabe. Yoosef abjuu arge mootii arge erga mootii akka ta'u biyya akka bulchu arge booddee garuu rakkina keessa darbe waaqayyoo moo rakkina inni keessa darbu kana jetti ila waaqayyoo isa taatu sitti mamalee sitti keessa dabarsu sitti himu waaqayyo tokkoffaa situ amiin jedhu hin sodaatta namnumti amalumaan hin sodaata sabii ta'eef sitti himu waaqayyo garuu keessa si dabarsa akkamitti keessa dabartu immoo ulaasii bana si gargaara ayyaana isaa si baay'isa waa tokko hin taata gaafa siin jedhe waaqayyo akkanumatti utaalta dhaqxee taate too hin ta'in waan keessa dabartu kee dabarta waan kee dabartu sana keessa immoo waaqa sitti himu garuu si gargaara keessatti akka obbolaansaa boolla isaa qofuran itti himne waaqayyo akka obbolaansaa ajjeesuudhaaf wayyaarraa baafatan isatti himu boolla takka isaa gadi yaadu itti himu biyya ormaatti akka gurguramu garbicha akka ta'u isatti himu dubbii sobaatiin immoo mana hidhaatti akka darbatamu isatti himne waaqayyo isatti himne maqaa baduun jira gaafati kaayyoodhaan mul'ata keetiif jettee deemtu isa waaqayyo si abdachiisanaaf jettee gaafa deemtu maqaa baduun jira gadi bu'uun jira beela'uun jira qobummaan jira dabarfamanii kennamuuf jira kana keessa dabar amma namoonni baay'een kana keessa darbaa jirtu garuu gaafa kana keessa dabartan akka waa waaqni sin dhiise sinti fakkaata akka waa waaqni sin gatee sinti fakkaata akka waaqayyoon raawwatee soba ta'e sinti fakkaata noo keessa darbaa jirtu daandii itti deemaa jirtu bakka gammaduu qabdu kanaaf Abrahaam waaqayyoo sin baay'isa akka urjii waaqa gubbaatti akka ashawwaa lagaatti sin baay'isa gaafa jedhu sin eebbisa qe'ee abbaa kee keessaa naa baay'ee duwwaa dhiwaa akkuma qe'ee abbaa isaa keessaa shaanxaa isaa fudhatee maatii isaa fudhatee akkuma bahutti ka'eeni wanti guddaan isa tokko isatti dhufe tokko beela otoo beela'aa jiru immoo haadha manaa fudhatan salphina miti haadha manaa sirraa fudhatu naan jetteetta abaasaaf na goote baaftee naqaanesite nama jechisiisa na salphifte haadha manaa namarraa fudhachuu garuu waaqayyoon haadha manaa isaas biran hin tuqamne biyya sana keessatti isa kabaje biyya amma jirtu sana keessatti beelofteetta manaa baateetta garuu eebbata si baasee jedhee lawaaqe salphatteetta mataa buufteetta ila immoo gaafa baatu ulfinaan baata kabaja guddaadhaan baata gammachuu guddaadhaan baata si baasee sin qaanessu siin godhadhee waaqayyo nama miti sin goyyoomsu sammuu dhiphaan qabaatiin obboleetti obboleessa waaqayyo sin goyyoomsu waaqayyo bafusum akka namaa miti turee dhufa suuta eekaa dursee jalqaba waaqayyo baraadhuma sana haaluma waan hunduu hin jirre sana misoomsa waaqayyo namoonni baay'een kan isaan darbuu dadhaban namoonni baay'een kan isaan karaa gadhiisanii barbaadanii gooftaa kan isaan iddoo kana nagaanidha gaafa raajii irraa jamu lafaan of dha'u abiin jedhu lissaana gadhiisu gaafa karaa kana jalqaban garuu lakkisa kana hin jenne namoonni isaan kana keessa darbuu dadhabaniitu kan yaada addaatti galan yeroo akkasii immoo kan nurra jiraatu wanti tokko obsuudha kadhachuudha somaa kadhata qabachuudha dubbii waaqayyoo dubbifachuudha yaadichi nuuf dhoksaadha waaqayyoo ifadha Abrahaam kana duwwaa miti Loot wajjin wal lole gaa'ila isaa wajjin illee qorumsitti dhufe saratanyaaf gaa'ila isaa gidduutti qorumsi manaa ka'ee amma biyya ga'utti isa irratti wal ga'e kana kee darbeeti eebbatti dhufe egaa
Waaqayyo waan sitti dubbate kakuu sitti dubbate itti nan sin gaa nama guddaan sin godha isiniin jedhe sana Waaqayyo nima raawwata. Garuu Waaqayyo isatti keessa dabarsutti nima. Isa keessa dabartu kan ammoo si gargaara situ. Ati hin kadhattaa, hin obsitaa, Waaqa dubbifattaa, yaada isaa barbaaddaa. Utuma si dhukkubu, utuma sitti dhaga'amu